akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo lafuma jirtanitti hunduma keessaniif abaay'atu nuyi nagaa keenyadhaan nagaa keenya baay'ise immoo ulfaatu isin fayyaa keessanii nagaa keessanii alaaman waatiin ijoolleen katamaan wayin magaalaan keessa jirtan hundumtu nagaadha gooftaa keenyaaf haa galatu nu fayyaadha sti nagaa gaafadha akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jiruuf jireenyi attamii ni jabaattu warra biyya keessa jirtan biyyaan baa jirtan gabaddaa gammoojjii badda daree warra jirtan hundi keessan nagaa keessanii fayyuma nuti nagaa keenya galata waaqayyoo baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna arra waan ta'in dhufne mata duree biraa jechuudha maatiin keenya tokko baay'ee an jaalannu baay'ee an kabajnu magaalaa Ingiliz irraa dhuftee eebbuu daawwatteetti biyya Ingiliz London irraa jechuudha dhufteetu eebbuu daawwattee jirti kennaa eebbuudhaa dhufee isinitti agarsiisuu fi asumaanii maatii faana saaqlee isinitti agarsiifna ijoollee kiyyaafan dhufee jechuudha eebbuu qofaaf odoon ta'in jechuudha karaa kanaanii amma dhumaatti nu faana turaa laayikii godhaa sheerii godhaa ayyoo akkas godhaatoo nu faana turaa nu jajjabeessaa asmaanis immoo nu galateeffadhaa nu eebbisa waaqayyo isin haa eebbisuuf jedhaanii viidiyoo isaan hojjechuu waan hin barbaanneef fi mul'achuu waan hin barbaanneef fedhii namaa daangessuun immoo gadheedha waan ta'eef malee abbaa manaa faana dhuftee mucaa keenya eebbuu keenya daawwattee too deemtee isin hin jennaa amma isinitti agarsiifna jechuudha beekoo qoffata kee kottu nagaa keessaniidhi akkamiidhi nagaa keessaniidhi Waka. Shamsaan maal godhu kuttu beekoo qabibe tan agarsiisa kot. Abbagaa aan itti nu dhufeef kanumadha kana keessaa buuraan sinitti agarsiisa jechuudha qoy shi tokko ndawun bu'eera kuni baaziliiniin kun yeroo baay'ee dubbanna nu liivii afaan amaariffaaratti waan odeessinuuf baay'ee eebbaaf barbaachisa. waan washii barbaachisuudha daayiparii yeroo umdeeqatti waan ta'eef akka ingurraachessineef ishii gargaaraa fooliin qabu biyya keessatti badaa ingurguramu waan ta'eef jechuun jira garuu bifa kanaatiin hin jiru kanaafidha achi yeroo hunda Ameerikaa fi achi warri dhufa warri Jarmanii dhufan kana fidanii fi dhufu jechuudha waan an odeessu waan beekamu fi kanaas hin jedha qobeeku kunoo jechuudha baaziliiniin kanaaf barbaachiftu jenneerra amma garuu uffata ol baasaa jirra jechuudha uffata ol baasaa jirra uffata maashaallah idaashi kuni mucaa kootiif dhufe beekuudhaaf jechuudha kunoo uffata kanateera t-shirtii mo kanateera akkasuma afaan oromooti maal akka jedhamu kunoo acaba akkanasi kaaka kaameraatti galamaan kamera keessa baatatti harka walitti reeba maashaallah idaashi waaqayyo si eebbisuudha na eebbisa amaanot Ibraanu akkasnaa jedhaani itti aaneemmoo ammas anuma obbo beekootu ba'uunatti fakkaata kunoo obbo beekoo kunoo laalaa beekoodhaaf jechuudha harka walitti rukutaa fi waaqayyo si eebbisu jedhaani Tiani faticho ya inu musa kwasa Eba Doni and Doniti Doni Ebaf dhufe garuu Doni jala Ebaf and the Doni Achiti Ebaf and the Doni Kuno nala Ebaf and the Market man is akkuma jirutti marki dhambitame fi kuno walitti rukutaa fi harka kunuudha uffanni daa'imaa magaalaa keessatti bituudhaaf jechuudhaasitti baay'ee yaadamu jechuudha nama ijoollee keessaniif daara bitu yeroo hunda eebbisaa kuno kuno kunis afaan uffatamuudha t-shirtii fi t-shirtii jechuudha yoo xiqqaate Itoophiyaa keessatti kan nalma nargamtu
Yo. Beko. Spider-Man. Spider-Man. T-shirtii lamaan Spider-Man. miti. Naa kuno market mafaan jechuudha. Baay'ee uffata qaaliidha. Alkoolitti uffataa fi eebbisaa jechuudha kuni. Kana isiniin jenna maal kun yaa eeyyuun numu. Eebba. Baay'ee bareeda qamisii baay'ee bareeduufidha. Yoo ittillee guddate boruillee waan guddattuuf waan baay'ee bareeduuf jechuudha. Kanadha kun lala hunduma isaa jechuudha. Eebbisa baay'ee mi'aadha uffata bareedaadha. Faashinii yeroo kanaati amma harka walitti rukutaa fi dhugaa rabbi. Achi amma shamma. Eenyudhaafi? Doonii uffattee dhuftee sirriitti agarsiistu jechuudha. Uffadhu kottutu itti agarsiisi. Kadhutu doonii uffattee dhuftee sirriitti agarsiisu. Oo! Tole bareedaa. Achi immoo waan itti aanee bahu nama dhibu keessaa Finfinnee keessatti an baay'ee na dhibee dhiisuu dide tokkotu naa dhufee jechuudha. Tokko immoo laala. Ishigi meeqa kun jechuudha. Eebba hunduma isaaniitiif bakka tokkotti dhufee eebbuudhaafis kunoo kaalsii isa maal fakkaatu kaalsii darajaa masaatiin jira kunoo hunduma isaa jechuudha. Kana gaartoonni tokko guutuu isaa dhufee fi lammansaa jechuudha. No, akkasidha. Kanaan asiniin jedha. Kottumes isa jalaa baasi kaa? Isa jalaa baasi. Naa kana asiniin jenna eebbisaayii dhugaa rabbii harki kennu hunduma isaa eebbifamu bara isaa guutuu eebbifamu. Ijoollee koo dhugaa hunda caalayyummoo jechuudhaan fakkeenyaaf yeroo hunda kennaa miti dhufaniidhuma nama gaafachuun. Dhufaniidhuma nama dubbisuun iyyuu kennaa caaludha. Kanaaf yeroo hundumaa nama mana koo dhufu kabaja guddaan qabaa fi dhufanii yoo dubbisuuf jechuudha. Asirra dhaabadhutti agarsiisi. Bakka kunuun bareeddi jechuudha. Kunuun qamisii baay'ee eeggoo kanadhaan siin jedhaa baay'ee bareeddi. Baay'ee gaariidha. Kanaaf iyyuu sirriitti nuuf eebbisaa sirriitti nuuf galatoominuu jedhaanii amaanota keenya waan itti hafe hin qabu baaziliinidha kaasee amma daaraatti daara hundumaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo koo dachaan isaa eebbifamin siin jedha amaanota biraanottan. Girmaadha nan beekan YouTube irratti waan ta'eef. Gabruudha nan beekan akaakayyuu waan ta'eef. Akaakayyuudha waamamanidhaa fi waaqayyo si eebbisu. Miliyoona godhee siifa kennuu siin jennaa haayimi. Yoo nuuf eebbifamii. Isinis nuuf eebbisaa. Hundi keessaniyyuu nuuf eebbisaa bara kana jechuudha sabpiraayizii uffatas akkasii uffannaa sitti baay'ee mi'aadha. Uffanni daa'ima bara. Ummalii ishee beekuu Hani Abdallaas ishee beekti. Hundi seessa. Biyya tokko jiru waan ta'eef. Ani eeyyoo Ingilizirti lakkaa. Nu eebbisaa. Hundi keessaniyyuu eebbisaa. Warri Ingiliz jirtan hundi keessaniyyuu warri biyya eessaa jirtan hundumtiyyuu sirriitti nuuf eebbisaa galatoomaa nuu jedhaanii kunoo maatii keenya akkasinitti agarsiifneerraa. Afaan Oromoo illee dhageessu yoo wayiin karaa garasiis afaan Amaariffaatiin viidiyoo hojjechuuf hin danda'a ta'a. Inni kam? Inni kaas waan ta'eef tiraansferiidhaan naannoodhaan. Inni kaafee Google. Kanaaf nuuf eebbifamaa isin jaalannaa isin kabajnaa hundi keessaniyyuu warri laayik gootan warri sheer gootan karaa adda addaa warri eebbu deeggartan nu ilaaluudhaan warri nu deeggartan hundi keessaniyyuu waaqayyo koo dachaadhaan sinaa eebbisuu eebbifamaa. Galiin asirraa galu ijoollee sinitti meeraa mucaa happy birthday san adaraa rabbii karaa adda addaa sheerii godhaa yoo dandeessan super thank you irratti bitaa fi jechuudha warri dandeessan warri super thank you irratti bituu dandeessan galii viidiyoo san irraa galuu mucichaaf akka inni ta'uun barbaadaa jira waan ta'eef jechuudha yoo $10 lakkaa'e
Meeqa taasitti $10 kudhan. Akka inni $10 kudhan illee lakkaa'unaaf godhaa fi $10 kudhan birrii 50 meeqa dhufaa fi 500 dhufaa daayiparii tokko bitaa fi jechuudha. Adaraa keessan isa happy birthday yaani yoobii naaf ilaalaa ishee sirriitti ilaalaa fi beeksisa isaa soosinitti tolullee baate banaa tola lafa godhaa. Kanaaf galii isaaf goonaa siniin jedhaa waaqayyo koo sinaa eebbisu ijoollee akka eebbuu ittiin akka babaafnu akka jajjabeessinu yaa seenaa eebbuu ni beektu warroonni hin beekne warri haaraa dhuftanii nutti makamtanii jiraattan eebbuun mucaa waggaa 5 boru waaqayyo nu fayyisee dhaabattee deemti jennee yaan abdiidhaan eeggannudha yoo dhuftee illee deemuu baatteyyuu an akka ishii fakkaattu akka ishiitii akka ishiin baaftu akka ishiin gargaartu waan akkasiitiif irratti dhamaanee hojjenna sin bashannansiisaa. Kolfaatii taphachaatii viidiyoo keenya ugaa nuuf ilaaltan ansinitti hin tollellee yoo jiraat viidiyoo karaa kana gadi lakkifamu banaa lafa nu godhaa maallaqa lakkaa'u maallaqa walakkaa immoo warra kaaniitiif isin qaqqabnaa daayiparii isaaniitiif yaaddoof nu siniin jenna isinitti hin baay'isu isinitti hin dheeressu nagaatti jedhaani. Nagaatti galatoomaa fayyaataa waan nu faana turtaniif yeroo hundumaa waan nu wajjin jirtaniif baay'ee isin jaallannaa. Ulfaadhaa jiraadhaa. Kanaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu eebbisaa sirriitti nuuf eebbisaa siniin jenna kun akkasitti jechuudha. Gaaw jedhaani akkasitti chaaw jedhaani. Bye. Nagaa.